Yoosdaanis silaa sittiin bu'u siffannisa jedheen wadaroo fudhate. Ashamaa harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota Yeetu Showuu nageenya Waaqayyoo bakkuma hin jirtanitti isiniif haa ta'u isiniin jecha sagan egaa kutaa tokkoffaa isaa isin biraan geetiin jira. Seenaa dammaa kutaa lammaffaan isaa akkatti fufe kanatti jira. Egaa abbaan koo haaluma kanaan osoo haala jireenya keessatti wallaasoos wal qabnu abbaan kan koos horii ijoollees godhate. Egaa anaan guyyuma guyyaan akkuma guyyaan torbeen immoo ji'atti jiru waggaatti jiru jijjiiramuun anis jabaachateen dhufe. Ergan jabaadhees horman eegan ture malee akka hiriyoota kootii mana barumsaattis deemee hin beeku. Yeroo jalqabaatiif kanan deemee ture maqaa kan kootiin ala kan hafe haga ammaatti waan bira baay'inaan beeketes hin barreessuun ture. Egaa yaa obboleewwan koo haaluma kanaan osoo hin jiru guyyaa tokko yaadadha osuman horii eeguu horiin harkaa kutanii midhaan seenan. Warri midhaanitis dhufanii abbaa kootti na himatanii mucayyoon teessan midhaan nu ficcisiiftee jedhaniini. Abbaan kootis galgala sanii silaa sidhaan sitti immoo maaluman si godhas kan jedhus na fannisuudhaaf wadaroo fudhate akkasittiin si ajjeese yoon si hiikkadhe malee naan jedhe. Egaa akkasiin gaafa inni wadaroo fudhatu haati manaa isaas wadaroo harkatti qabde. Lakki hin ajjeesin namni maal nuun jedhaa jetteen. Egaa maqaa isaaniitiif jedhaniitis na dhiisanii ana Waaqayyotu na oolchee jedha. Egaa yaa obboleewwan koo akkasumaan osoo hin jiru guyyaan tokko guyyaa ayyaana ture. Guyyaa ayyaanaa ayyaanni kuni bara haaraa waan ta'eef guyyichi guyyaa qaamiti. Akkuma hiriyoottan kootii ayyaana wajjiniin baanee allaaduu mandararra deemnee daddarbina turre. Mana nama seennee nyaannee dhugnee taphannaa. Kana keessaa sirbi Muluu Baqqalaa waa'ee haadhaa sirbitu sun dhiyeenyi waan gallaqqifameef namoonni haadha qaban sirba saniin dhiichisanii sirbanii gammachuu haadha ofiitiif qabu ibsatu. Kan koo garuu imimmaan yoo namoonni kolfee gammachuun dabarsu imimmaantu morma koo jalattis wal nagaa. Ijoolleen hiriyoottan koo ta'anis jireenyi biyya lafaa akkasuma obsis kan naan jedhan iddoo isaaniitti. Egaa maal godhuree wanti hunduu carraadha. Ooka harmeen kan koo obboleessan itti obsu yookaan obboleettii itti obsus osoo naan dhiisin anaan takkitti addunyaa kanarratti na dhiistee deebinusi yoomiyyuu keessa kootii hin ba'u. Egaa yaa obboleewwan koo haaluma kanaan osoo hin jiru guyyicha ayyaana san akkasiin dabarsinee galgalli yeroo ga'u abbaan kan koo kabajjin alatitu obboleessa tokkicha malee kan abbaadhaan tokko haadhaan gargaraa obboleewwan hedduu qaba. Isaanuma keessas intaltii obboleessa isaa takka miidhammaa galgalooftii mana keenyatti lagalchiitii darbii naan jette. Mucayyoonis waan xiqqoo taateef tole kottu maal rakkoo qabaree jedhee mana isaaniitti galchuudhaaf adeeme. Gaafan mana isaanii kara mana isaanii imalu abbaan kan koo mana jalqabaa sirbichitti xumuramu dhufe. Achi yoo na gaafatu warra obboleessa keetii intala isaanii galchuu deemtee jedhaniini. Gaafa manatti deebi'ee galu hamma nani marfadhee ishee keessi deebi'utti inni kallatti manatti deebi'ee waan ta'eef na dura galee eessaa dhuftaa eessa turte naan jedhe. Garuu guyyicha ayyaanati. Sirbichuma galgala xumurre malee ishee galchee raawwannaan karuma manaattanii malee. Gaafsanis na dhaanee uleen gaafsanii immoo keessumaanuu kan guyyaa biraatiin adda. Masaabadhaanis dhaanamee beekaa alangeenis dhaanamee beekaa kan guyyicha sanii garuu adda natti ta'e. Duddi kan koo harki kan koo muluutu na caccabee. Anis dhibameen manatti galee hin duune garuu naafadhee manatti hafe. Hiriyoottan kan koos akkatti dhufanii na gaafatan naban anis naman itti himadhee itti cabsadhu tokkollee hin qabu. Nama biraan qabu muka qubaa muka damee hin qabne ta'ee qubaa kan koo dhaabbadhee hafe. Yaa obboleewwan koo Waaqayyoon qubaa isin hin hambisin. Namni tokkoyyuu kan na gaafatu hin jiru. Dhukkubsadhee bakka hin ciisee ka'uu gaafan dadhabuu guyyaa lamaan booda ofumaa isaatii na susukkuummoo jalqabee na dhidhiibaa.
haga danda'ameen bakka inni na miidhame san dhiigni ititee waan jiruuf na sosokkoomatee ture. Egaa yaa obboleewwan koo hedduu nama dhiba. Namoonni amanuuf nama rakkisuus jiraachuu mala. Yaadni kun dhugaadha isin jechisiisuu mala. Eeyyeen isuma dhugaati. Haaluma kanaan osoo hin jiru dhukkubsadhee waan jiruuf naannoo ji'oota lamaa eega birraa waan ta'eef fuulli kan koo naman si fakkaadhu mataan kan koos narratti caccabee waan jiruufi guyyaa tokko namni wayii akkuma aadaa Oromootti inni jalqaba nama laallataniit booddee waraqaa maaliitti erganii akkasiin nama kaadhimatu. Maatuma isaa keessaa kan ta'e tokkos nama fidee na laallachiisuu dhufee an dhukkubsadheen mana citaa ciisaa isaan immoo mana qorqoorrootti waan dhufameefi mee dammaa naa dhuftu dammaa waamaa jedhan. Gaafan ka'ee dhaqu okkolaan naqe waan ta'eef yeroo bakka taa'e sanii siin kaane isaan akkanan ka'ee buna danfisu yookaan buna danfe kana ka'ee kennuuf barbaadanii ana wantichi isaan deemaniifis naaf hin galle ofii kiyyattuu anaan na dhukkubas waan ta'eefi caljideetuman taa'ee hin dubbadhus hin kolfus caluman jedhee wanti isaan deemaniin kunis anaan naaf hin galle ture. Haati biddeenaatii tun yookaan haati mana abbaa manaa kiyyaatun haati mana abbaa kiyyaatun immoo intala ishii jabaatti waan ta'eef ishiidha ergiti ka'ee kana godhii ati kana kenni jettiini. Gaafa ergisanii oolee bulee gaafa naga'u lakkaa isaanuu si laallachuu dhufanii sababii ati bakka teessuun kaanii fi maali sana isiin nama ejjetee deemuun qaamni isii hir'uudha jedhee waan na shakke maleeni jalqabam jechisuun si laallachuu dhufee naan jedhanii anaan nagaarrame ani nan taa'aa intala ishiitti ergitee kayitii bishaan qicii kayitii buna kennii jettiin. Dur hamaamonni kun kiyyaa amma kan intala haadha qabduuti jedhee oduu duriin yaadachiise. Egaa yaa obboleewwan koo hedduudha nama dhibaa. Egaa haaluma kanaan akkuma osuma jiru abbaan kiyyaas obboleettii haadha tiyaatuun jabaachaa waan dhufteef isii fuudhichaaf gaafaan badeetis yookiin tarii ayyaana xiinqata waan jedhamu bahee isaanitti gore isii wajjiniin nan taphadhan ture akka haadha kiyyaa osoo hin taane akka hiriyaa kiyyaa yookaan akka obboleettii tiyaatitti wajjiniin qoosa ishii boru haadha santu naa ta'uuf deemtu sanaa. Yoo isiin dhufte immoo naaf darbitee kan jedhu keessa kootti hawwii guddaan qaba. Akkasumaan osoo jiru guyyaarra gara guyyaatti abbaan kan koo isii fuudhichaaf ga'e. Abbaan kan koos kaayila dhaabbate isii wajjiniin bultiitti erga galanii booddee ishiinis bakka haadha kiyyaa buutee sababiin ishiin dhufteefis inni guddaan takkittiin intala keenyaa akka nuuf guddistu akka yeroo hundaa imimmaan ishii kun lafatti gangalaane mucayyoon tuni cubbuu nuti taati jedhaniiti. Imimmaan ishii kun haati ishii burmaala nu gaafatti maaliin jedhaan yoon hin naqe haadha ishiitti maaliin himaa takkittiitoo maal goote dammaatoo maal goote isiin jettee yeroo jirtu qalbiin ishiirraa tufsanii adaraa milkootiyaa akka galmaannaa geessuuf jettee ishiin bakka haadha tiyaasan naa dhufte. Isheenis erga dhuftee ji'oota muraasa erga bubbulteen booddee abbaan kan koo wanti isa dogoggorsu caalaa dubbii namaa dhagaa. Eentu akka balleessaa qabu dhagaa osoo hin taane nawaa tokko waanuma jalqaba dhageessantu isaaf dhugaadha. Abbaan ofii gaafa alaa galu ijoolleen ofii harka balliftee abbaan kan koo yoom galaa jetti. Kan koo abbaan gaafa ba'u yoo galee maalitti hin teetanii harrammuudhaan namaa laataan jedha galmaa ta'insaan yaaddaan ture. Abbaanis haati keessa isa waan ta'eef ani osoo inni waan feellee jedhee namni isaa dhaanamus dhiisetuman abbaa obboo jedhee isa waama. Egaa yaa obboleewwan kan koo isheen bakka haadha kiyyaa dhufte kunis guyyaarraa gara guyyaatti akkuma bubbulaa mana keessa baraa isas keessa isaa baraa deemtuun anaan irraanfachaa dhufte. Egaa yaa obboleewwan kan koo hedduudha nama dhiba. Haadha ormaatii jedhaniiti matu. Isheen bakka haadha kiyyaa dhufte kanammoo mee maal jedhee haa himadhu. Akkamaan jiru waa'ee ishiidha. Mijayyuma tanatu balleessaa qabamoo isaanuma jedhanii gaafa isinitti uumuu isaanii inni oolu. Anaafis gaafidha. Garuu isheen gaafa dhuftee jettu
abbaan kan koo bakka tokkotti waan kana godhadhaa nuun jedhee waa nuu kenne. Waan bitee inni galuusan yookiin waan ofii bittisan bakka ishiin gootu argu. Yoon gaafadhes natti himtu. Kanarraa kan keessa waan gurgullaale namatti simachuus qaanfadhe. Dubbachuudhaaf natti ulfaatte. Dubbittiin faallaa sanii taateen natti deebite waan ta'eef warra kootii hatuu yoo nannaqe maalaan itti himadha. Mataan koo inni kalee biyyee fakkaatu haras biyyeedhuma fakkaata. Uffanni kalee yoo isin dhufte miiccadheen akka namaa miidhagaa jedhisanis sanumaan ta'e. Yaa obboleewwan koo gufuun ganamummaa balbalarraa namaa kaate jedhaa mitiiree Oromoo. Kanarraa kan kennu amma obboleessa abbaa kootii keessaa inni xiqqaa tokko waan jiruuf isaan walitti dhiyeenya godhee inni immoo haadha manaa fuudhee waan jiruufis mana sanis dhaqee yeroo tokko nan boqodhaa. Achitti immoo inni isaan amantaa waan ta'aniif achirraanis karaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu kootii godheen fudhadhee gaaficha san balaan natti buute. Akkamitti ishiin amantii taati, akkamitti nu tuffattee, akkamitti nu soonutti nimin kan jiran wallaasoo hamaan narratti ka'ee anarra darbanii haga obboleessa isaatiin walitti bu'insarra ga'anii ani garuun jabaadheen Waaqayyoon kan koo kadhadhe. Duraanis naman jibbamaa har'as yoon Waaqayyoof jedhee jibbame maaliree kan jirus citee Waaqa kootti hafee. Egaa yaa obboleewwan kan koo achirraan kan ka'e anis fuudhee obboleessi abbaasaa mana namaatti na galchee maatii koorres nan fagaadhee. Egaa mana namaa sanitti yoo bakka hin deeme sanitti yoo naaf milkaa'ee laata kutaa itti aanu obsaan meeqaddaa isiniin jechaa hagasittiif turtii gaarii seenaa kanarraa akka isin barattan abdii guddaan qaba. Galatoomaa eebbifamaa.